Hamster Combat akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture seasonin jalqabaa yookaan immoo kutaan jalqabaa xumuramee jira. Akkuma asirratti argartan season 1 is over jedhee jira. Akkuma asirratti argartan jechuudha. Egaa September 20 irratti ni xumurama Hamster Combat marsaan jalqabaa isiniif jechaa ture. Akkuma kanaan dura isiniif ibsaa ture jechuudha. Seasonin jalqabaa guyyaa har'aa kana Hamster Combat guutumaan guutuutti xumuramee jira. Seasonii lammaffaas ni qaba. Seasonii lammaffaa keessatti immoo yookaan immoo kutaa lammaffaa keessatti hojiin nu Hamster Combat irratti hojjennu maal fakkaata? Akkamitti hojjechuu dandeenya kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Egaa fuula jalqabaa irratti yeroo seetan akkuma asirratti argartan season 1 is over isin jedha. We are calculating your results isin jedha. Resultii keessan yookaan immoo firii keessan calculate gochuu irratti argamna isin jechaa jira. Egaa Hamster Combat akkuma asirratti argartan mallattoon calculate asitti argamti. Akkasumallee calculate godhanii namootaaf tookanii kana hiruudhaaf akka qophaa'an kan agarsiisu suuraan kun mataan isaatiyyuu hima jechuudha. Egaa keessa seennee immoo Hamster Combat gara fuulduraatti maal hojjechuu dandeenya seasonii lammaffaa keessatti seasonii kana keessatti immoo maal hojjennee dabarre kan jedhu isiniin kan dhaqqabu ta'a. Kana qofa osoo hin taane oduun gaddaa tokkos ni jira. Kunis Hamster Combat kanaan dura cheating is bad jedhee active warroota isinitti godhe jechuudha. Kaffaltii tokkollee akka isiniif hin kafalle himanii jiranii. Kanas bootii adda addaatti fayyadamuudhaan keewoo yookaan immoo furtuu warroonni jireenya gootan cheating is bad jedhee active isinitti irratti ta'ee jira jechuudha. So wantoota kanneen bal'inaan ni ilaalla. Hamster Combat September 20 guyyaa har'aa guutumaan guutuutti marsaan jalqabaa xumuramee jira. Marsaan lammaffaa itti fufa. Akkamitti itti fufa kan jedhu viidiyoo kana keessatti ni ilaalla. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamar kafuun akkam jirtan dhaggeeffattoonni YouTube channel Soofuma Dhaabbi. Bakka jirtanitti nageenyi kan koo kan jaalalaa fi kan kabajaa isin dhaqqabachaa viidiyoo kanaan Hamster Combat xumuramee jira. Hamster Combat marsaa itti aanutti immoo hojii akkamiitiin itti fufa kan jedhu ni ilaalla. Kanaan duras hojiin hojjennee dabarsine maal fakkaata kan jedhu gabaabinatti ni ilaalla. Obboleewwan yeroo jalqabaatiif gara YouTube channel kanaatti dhuftan YouTube channel kun YouTube channel barnootaatti waan ta'eef subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan hiriyoota keessanii dhaqqabaadhaa. Daai gara barnootichaatti. Egaa akkuma asirratti argartan fuula jalqaba kanarratti load godhee wanta nuufitu jira. Load godhee haagessu internet immoo xiqqoo isiin biratti rakkisaa waan ta'eef load gochuu irratti argama. Load godhee haagessuuti gara fuulduraatti deemnee immoo wajjin ilaalla. Egaa akkuma asirratti argartan load godhee yeroo keessa seentanis what is news ni jedha. Isee kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Akkuma asirratti argartan all of your in game achievements will be converted into Hamster Combat tokens isin jedha. Egaa hanga ammaatti achievementiin isin hojjetan wanti isin hojjetan hundinuu convert ta'ee gara Hamster Combat tokenitti isiniif jijjiiramaa jira isin jedha jechuudha. How many tokens jedha hangam hojjedhe kan jedhu kanarratti kilik gootanii jechuudha. Ergasii immoo akkuma asirratti argartan we are calculating your results they will be ready soon. Kanaaf calculate gochuu irratti argamna. Gara fuulduraatti isin beeksifnaa isin jedha jechuudha. Ergasii immoo thanks kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu jechuudha. Akkuma asirratti argartan kutaan lammaffaadha. Asirraa eegala jechuudha. Hamster Combat marsaa jalqabaa seasonii jalqabaa xumuree jira. Kutaan lammaffaa immoo asirraa eegala. Akkuma asirratti argartan earn new valuable assets diamonds jedha jechuudha. Egaa kanaan booda hojjennu kanaan dura coin ture amma immoo gara diamondiitti jijjiiramee jira. Diamond hojjenna jechuudha. What is else kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni ceetu jechuudha. Akkuma asirratti argartan new all skin are free jedha. Freedha skiniiwwan keessan what else kan jettu irratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti seentu jechuudha. Ergasii immoo check out the highlight of the first season jalqaba keessatti wanta hojjetan highlight ilaaluu ni dandeessanii isin jedha. Go ka jedhu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Egaa kanaan dura wantoota isin hojjetan kaardiiwwan isin murteessaa ta'ee fi keessattuu special keessatti argaman kaardiiwwan kanaan dura isin bituu qabdan jedhee kanaan dura isin beeksise kan isin itti fayyadamtan haala kanaan fuula jalqabaa irratti isin beeksisaa jechuudha. Egaa kaardiiwwan kunniin baay'ee tokko murteessaa akka ta'e kanaan dura isiniif ibsee ture. Success with Toker ka jedhu jira. Akkasumallee Hamster Analytics ka jedhu jira. Baay'eetu jira jechuudha. Egaa kaardiiwwan kana isin beeksise jechuudha. Ammas kaardiiwwan murteessoo ta'e kana ilaaluudhaan highlight isaa ilaaluudhaan yookaan immoo wantoota kanaan dura hojjetan kaardiiwwan kanaan dura hojjetan achievementiiwwan adda addaa ilaaluu ni dandeessan. Egaa immoo next ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan akkuma asirratti argartan they you have been playing Hamster Combat keessatti wanta isin hojjetan duwwaa isin jedha. Asirratti rifachuu hin qabdanii sababni isaas calculate ta'ee Hamster Combat keessan tookeniin isin qabdan bakka kana isiniif ta'a jechuudha fuulduraaf. So kun isin rifachiisuun qabu. Ergasii next keetu kanarratti kilik gochuudhaan ammas gara fuulduraatti ni deemtu jechuudha. Number of cards you upgraded. Egaa lakkoofsi upgrade an godhe yookaan kaardiin akka upgrade godhe 999 dha. Keessan kana caaluu danda'a hir'atus danda'a jechuudha. Ergasii immoo next ka jettu kanarratti kilik gochuudhaan gara fuulduraatti deemtu. Akkuma asirratti argata coins earned jedha. Egaa hanga ammaatti coiniiwwan an earn godhe yookaan immoo wal sassaabadhe kana fakkaata. Egaa isa kana ilaaluu ni dandeessan jechuudha. Ammas next jechuudhaan highlight dha jechuudha. Inni kun egaa
egaa akkuma asirratti argartan wantoota isin hojjettan haala kanaan isinitti agarsiisa geemiiwwan kanneen jechuudha. Ergasii immoo ammas next jechuudhaan gara fuulduraatti ni deemtu. Asirra yeroo geettan akkuma asirratti argartan siizinii lammaffaadha. Egaa pilee gochuu ni dandeessan isin jira. Egaa akkuma asirratti argartan siizinii lammaffaa tabsiisuudhaaf yookaan immoo eegalchiisuudhaaf play kan jettu kanarratti kilik gochuudhaan egaa siizinii lammaffaa kana fakkaata. Akkuma asirratti argartan profit per hour duwwaadha. Koini wal sassabatanillee duwwaadha. Fuulli yookaan interfeesiin hamster combat kan kutaa lammaffaadha kana fakkaata. Kan kanaan dura hold ta'ee jira, convert ta'aa jira jechuudha. Tookiniin keessan jijjiiramaa jira. Hangam akka argattan kan isin beeksisu ta'a jechuudha. Siizinii lammaffaa kana fakkaata. Akkuma asirratti argartan karaan ittiin argattanillee dhaggeeffattoota koo diamondidha jechuudha. Diamondidha kan walitti sassabatan. Egaa marsaa lammaffaa kanallee akkaataa ittiin taphachuu dandeessan amma steppiidhaan isinitti agarsiisa. Jalqaba irratti akkuma asirratti argartan play ground kan jedhu kana keessan seentanii egaa play ground keessa yoo seentan akkuma garaan duraa jechuudha geemiiwwan kanneen play store irraa buufatanii taphachuudhaan ergasii immoo koodii isiniif kenname san dhumarratti koodii isiniif kennama. Koodii san asirra fiddanii inni galchitanii ergasii immoo random jechuudhaan egaa kan argattan maalidha ammaan booda diamondidha jechuudha. Diamondidha kan argattanii akka kanaan duraa wanta biraati miti diamondidha. So haala kanaan walitti sassaabachuu ni dandeessan keessattuu karaan ammaan booda diamondiitiin sassaabatan jechuudha. Egaa tokkoffaan geemiidha. Lammaffaa mini geemiitu jira. Mini geemiin akkuma kanaan dura jechuudha. Hexa puzzle fi akkanumallee puzzle geemiin ni jira jechuudha. Ammallee immoo wanta haarofni mini cards kan jedhu dhufee jira. Mini card kana keessatti immoo kaardiiwwan kanneen asirratti bituudhaan jechuudha. Dhaggeeffattoonni koo firii kan ta'an isaan kanneen firiidha. Amma fakkeenya inni kun firiidha. Firii isaan ta'an asirratti kilik gootanii ergasii immoo inni fudhatan jechuudha. Fakkeenyaaf diamondii meeqa argattan jechuudha. Duwwaa tuqaa duwwaa 5 argattan jechuudha. Inni kun firiidha. Isaan firii ta'an kanneen go ahead kan jettu kanarra kilik gochuudhaan walitti sassaabachuu ni dandeessan jechuudha. Diamondii keessan egaa ammaan booda kan walitti sassaabatan koinii osoo hin taane diamondidha. Saatiin kun yeroo dhumate saatiin asirra lakkaa jiru immoo irra deebitanii dhaggeeffattoonni koo kaardii kana argachuu firii waan ta'eef fudhachuu ni dandeessanii. Niiw kan jedhu kana keessallee seentanii kaardiiwwan firii isaan kunniin kan bittaati akkuma asirratti argartan bittaadha. Vaalaansiin isin qabdan duwwaa tuqaa duwwaa 5dha. Isa firii duratti argannedha. Kan barbaachisu garuu tokkodha jechuudha. Diamondii tokkodha. Kanaafiyyuu diamondii keessan hin ga'u isin jedha jechuudha. Yeroo isin diamondii walitti sassaabatanitti isaan kanneen bitachuu ni dandeessan kaardiiwwan kanneen jechuudha. Egaa isaan firii ta'an garuu as keessatti taphachuudhaan itti fayyadamuu ni dandeessan. Inni biraa immoo airdrop kan jedhu kana keessa seenuudhaan akkuma asirratti argartan egaa listi ta'uudhaaf guyyaa 5 ta'aa fi akkuma asirratti argartan September 26 irratti listi ta'a. Egaa akkuma asirratti argartan dhaggeeffattoota koo season 1 is over isinii jedha jechuudha. Dhumatee jira. Kanaafiyyuu calculate ta'aa jira jechuudha. Warroonni immoo cheating is bad isinii jedha bakka kanarratti airdrop irra geessentanii booda asirratti cheating is bad warroonni isinii jedha dhaggeeffattoota koo kaffaltiin hamster combat isiniif kaffalu gonkumayyuu hin jiru. Kanaala isaanii kan telegiraamaatiin karaa social media isaaniitiin kan ibsan jechuudha. Asirratti garuu haala kana yoo kan isinii dhufe ta'e rakkoo tokko hin qabu kaffaltii isiniif kaffalu jechuudha. So warroonni asirratti garuu bakka kanarratti airdrop keessa argisiisanii booda cheating is bad isinii jedhe gonkumayyuu kaffaltii tokkollee hin argattanii jechuudha. Egaa as keessatti tokensii kan jedhuu fi akkanumallee withdraw kan jedhutu jira. Withdraw kanneen illee asirratti guyyaa boruuti kan dhaabatu waalitii keessan wal qunnamsiisuun waalitii keessan akkaataa ittiin jijjiirachuu dandeessan kan kanaan dura jechuudha. Jijjiirachuu akkaataa ittiin dandeessan viidiyoon isiniif hojjedhe jira. Viidiyoo sanillee guyyaa tokkoof isin tajaajila. Sababni isaas September 21tti ni dhaabbata waalitii keessan illee jijjiirachuu hin dandeessanii. Guyyaa har'aa garuu hanga September 21tti jijjiirachuu dandeessan itti fayyadamaadha. Egaa inni itti aanu immoo friends kan jedhu kana asirratti karaa ittiin diamondii walitti sassaabatan keessa karaan tokko isa kanadha. Namootaaf invite gochuudhaan akkuma kanaan dura jechuudha. Invite yeroo gootan fakkeenyaaf telegiraama normaal irratti duwwaa tuqaa tokko diamondidha jechuudha kan isin badhaafamtanii. Akkanumallee telegiraamni namoonni yuuzarii keessanii itti fayyadamu immoo premium yoo kan ta'u ta'e immoo yoo kan ta'u ta'e duwwaa tuqaa duwwaa 3 diamondidha jechuudha kan isin argatan. Karaan ittiin argatan inni biraa referaalidha jechuudha. Inni dhumaarra immoo irni kan jedhu keessa yeroo seentan asirratti deelii taaskiiwwan adda addaatu jira. Taaskiiwwan kanneen akkuma kanaan dura xumuruudhaan asirratti kan taa'etu jira jechuudha. Diamondii taa'etu jira. Diamondii kana walitti sassaabachuu ni dandeessanii. Egaa siisiniin lammaffaa hojiiwwan kanneen itti fufa jechuudha. Dhaggeeffattoota koo kana fakkaata. Akkuma asirratti argattan inni firiin duratti argadhe profit per hour kan koo irratti naaf taa'ee jira. Ergasii immoo coins walitti sassaabachuu dandeessanii itti fayyadamuu ni dandeessanii jechuudha. Egaa karaan itti hojjechuu dandeessanis isa kanadha. Dhaggeeffattoota koo isa kana fakkaata. Wantoota kanaan dura dabarsitanis highlightii siizinii lammaffaa irratti isin darbees ilaaluu barbaadan memories kan jedhu kana keessa seenuudhaan ilaaluu dandeessanii. Egaa kana fakkaata dhaggeeffattoota koo guutumaan guututti hamster combat marsaan jalqabaa xumuramee jira. Marsaan lammaffaa kana fakkaata. Egaa ammaan booda immoo dhaggeeffattoota koo tookiniin keessa calculate ta'ee gara waalitii keessanitti erga isiniif galee booda akkaataa ittiin gurgurachuu dandeessan akkaataa ittiin gara qarshiitti jijjiirachuu dandeessanii fi exchange gochuu dandeessan akkanumallee bituu fi gurguruu dandeessan viidiyoo gabaabduu qabadhee isinii dhufa hanga sitti nagaan naa turaa isinii jecha viidiyoon kan koo kanarraa kana fakkaata akka irraa fayyadamtan abdiin qaba. Warroonni YouTube chaanaalii kanaaf haaraa taatan subscribe godhaa viidiyoo kana immoo like share gochuudhaan riyoota keessanii dhagabaadha. Yeroo biraa viidiyoo biraatiin walitti deebina. Horaa bulaa.